jechuun. Kanaaf har'a dirree dhawaa fuudhanii namaa kennuudha jechuun akkamitti akka ilmi namaa gachiisee rafu naa galuu dide. Asirraa immoo waan biraa akkaan hin dhageenye rabbiin isin kadha ilmaan Oromoo mara Islaama Kiristaana waaqeffata walii isin tuqina yaanni keessan ka Facebook irratti TikTok irratti dabru qaroma fedheenu waa'ee daangaa Oromoodhaatii fi waa'ee Oromiyaadhaa qofa. Yeroo gabaabatti Oromiyaa jala deebifnaa jechuudha duraanuu dachiin ta Oromooti Oromiyaa jala deeb dachi ilmaan afanam abona irratti bilbilina yaake kanuma dhaamse kiyyaarraaf mantana gabaabatti namoonni ilmaan Oromoodha kan biyya Somaalee Jabuutii keessa jirtan baa biyya teessanii gala yoo galuu qabaattan ta'e rakkoo dhuftuuf isunumaaf hin murteesse warra Somaaliyaa keessa Jabuutii keessa jiru dhala Oromoo ta'e haganumaan isinii dhaamsa lammataati abbootiin gadaa Oromoodha keessattuu abbootiin gadaa Ituu abbootiin gadaa Aniyya abbootiin gadaa Afranqalloo dhagaye akka gaaritti isin dabalatee hayyoota ulamaa'iin Harargeedha guutuudhatti isin laala dhaamsi namni biyya isaatiif qe'ee isaati irratti jaartii isaa irratti lafa isaa irratti du'e maal ta'a kana isintu himaaf ummataaf warri diin beeytan duraan nu himtanii turtan dayyuusaaf rabbiin jannataa hun kennu duraan himtan lafa teenyaa fi lafee teenyaaf yeroon ummatatti waa himtan kan lammata kuni abbootiin gadaa ulamaa'onni keenya abbootiin amantii hayyoonni sababa dachiin tun fuudhamtee nama biraatiif kennamte gaafachuu ni dandeessa mootummaa nuti manguddoo teenyaas erginee manguddoo teenya hin xiqqeessun kana akka hubattan isin sadeen kana qofa laala dubbiin ulamaa'ii abbootii gadaa hayyoota jiru isin laallatti dubbiin nuti manguddoodhaan dhaqaa Shimallis Abdiisaatii fi Abiy Jiinoo karadhaan jennuun kaleessa mataa turre warri eegen nu deebisees kan Oromoo magartee alagaa jala deemtuutu akkana nu godhu kanaaf yeroo gabaabatti odoo wanni takka hin dhalanne odoo wanni takka hin buune karaa nagayaatiin gaafadhaa murtii takka yeroo gabaabatti nu deebisaa yeroo gabaabatti ummata Harargeetiif turtee bare Oromoo sadaffaan ammoo gartee dhaamsi jiru ummata Oromootiif yaa ummata Oromoodha yaa ilmaan Afranqalloo kakara lamaan qe'een teessaa mamte yaa ilmaan Humbannaa kakara tokkoon qe'een teessaa mamte yaa ilmaan Ituu kara tokkoon qe'een teessaa mamte kara ganda shee maammarra shaa deemaa jiranii jechuun namni kara hardiin isiniifin himu haaratti wannin isinii himu hin jiru guutu beeytan lafa teenya keessa nuti lafa namaa hin dhayne ummanni Oromoo Harargeedha ummanni Oromoo guutuun qe'ee namaa deqee takkaadha bishaan tokko hin jiisine kana haa sababa godhadhu malee Arsii kara tokkoon irraa fudhatanii jiranii jechuudha Afranqalloo immoo kara lamaan warraa fudhatan ilmaan Arsii ilmaan Karrayyuu abbootiin gadaa Karrayyuu abbootiin gadaa Arsiidha ulamaa'onni Arsiidha yeroon amma akka shanan ilmaan bareentumaatti rakkoon teenya takka ta Afranqalloo immoo gararraa jirti rakkoo hamtuu gara lamaan saamamaa jiranii jechuudha lafa ilmi namaa yoo lafa isaatiif hin du'in yoo lafa jaartii isaa irratti haqa isaa irratti kan hin du'in taate jannata illee boru fuula rabbii dhaqeen harkatu yeroon ilmaan shanan bareentumaa hayyoonni keeysan ulamaa'iin keenya
dhaqaadha mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaadha waa'ee Oromootii fi waa'ee daangaa Oromoo gaafadha. Gaafa duraa mootummaan TPLF Sosobeeti Mallas Zeenaadha haga godeetti mana jaarratanii jee yeroodhaaf Hassan Ali akka jijjiga kennuuf godhe. Mootummaan kuni mootummaa Oromooti. Ka federaala bulchu Oromoodha. Ka Oromiyaa bulchus Oromoodha. Warri jara kana tuquun hin ta'u. Abbichu shime jettan biitti nu harkaa baatee jirti. Amma gaa kuni ummata laallataa jechuu isaanii miti. Gaafadhaa wanni akka nagayaa gaariidhaa hin jiru. Sigalee isin yeroodhaaf warri kun ulamaa'ootaa fi abbootiin gadaatii fi hayyoonni gaafadhaa. Manguddoo teenya nama tokko Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmeditti hin erginu. Gaafadhaa jennee ummanni Oromoodha isin kaaftan. Wanni cabneen maali? Qawwee nurraa hiikaniiti. Mancaa nurraa hiikanii ilmaan Harargeedha. Billawa nurraa hiikanii duwwaa nu lakkisan. Yeroon hidhattan amma. Qawween itti aanaa muumicha ministeeraa Dammaqaan ummata Amaaraatiin hidhadhaa jee halaal godhe ummata Oromootiif wanni haraam godhe takka illeen hin jirtu. Halkanii guyyaa yeroon hidhattan ummanni shanan bareentumaa angafni keenya Karrayyuun ilmaan Xumuugaa bareentoo ilmaan Arsii Sikkoo mandooyyuun ilmaan Murawwaa ilmaan Ituu Kudhanii ilmaan Humbannaa ka torban Anniyyaa ilmaan Qalloo kan afran Qalloo yeroon hidhattan amma yeroon hidhannu amma kana ala wanni takka illeen hin hafnee jechuudha. Arra boru odon jenne odos yeroo hin kennineef nuutu mootummaan biyya bulchaa jiru kun keenya jenneeti Abiyyiidhaa fi Shimallisiif dhooqqanne isaan nu boolleeyfatanii jechuudha. Hin bollooynuuf jechuudha amma booda. Wanni lafee taphan taatuu jechuudha. Arra osoo lafti biraa Affaar irraa fuudhamtee Somaalee irraa fuudhamtee takka Amaara irraa fuudhamtee mootummaan naannoo sanillee ni dubbata. Ummanni illee hin callisu. Abiyyiin deqee hoggum Diree Dhawaa Somaaleedhaa kennu. Shimallisi dubbatu fi caffeen harkuma baaftu san wanni isiin jetten jiru. Ummata Oromoodhaa immoo harkaan qabdu caffeen san ammatti. Kana jala muraa beekaa jala harriiqadhaa. Laal ummanni shanan bareentumaa nurratti haalaallattu Oromoo nafti. Nurratti haalaallattu daangaan biraan tuqamne jechuu kiyyaa miti. Boorana irraa Gujii irraan tuqamne jechuu kiyyaa miti. Walloo irraa laftin saamamne jechuu kiyyaa miti. Ijoolleen tun amma lafa qabatte amma biyya qabatte jennee du'a nurra gahee hunda obsinee eega gadaan cabee fi as jidduu dhumaatuma jirra. Haa ijoolleen tun lafa qabattu leenci teessuma tolfatee aada jenneeti dhommoyneef wareega lubbuutti baafnee qabeenyatti dhabnee amma dubbiin bakka san hin jirtu. Warri kaleessa gartee mootummaa kana mootummaan kun mootummaa Oromooti. Biyya nuutu bulchaa jira jettan amma booda nuti dhaga'uu hin dandeenyu jechuudha. Oromoon dhaga'uu hin dandeessu. An Oromoon bakka bu'ee dubbadha. Ummata Oromoo guutuun bakka bu'ee dubbadha. Kanaaf yeroon kaatan amma. Dhaamsitti aanu. Yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya. Ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa waliin filina. Miidiyaa kanarraayis TikTokii fi Facebook irraayis waliin arrabsina. Dubbiin karaa lafaatii fi karaa lafee deebisa amma. Haasawa keessan garas deebisa. Nuti Oromoon haati teenya takka abbaan keenya tokko Booranaa Bareento Oromticha xabbootitti noore obbolee jeni nuti. Arrabaa ilkeen wal dhawaaf wal dhabdan. Ijoolleen hogguu waa balleessite jiraadhaa tolcha huma rakkoon qabu. Kanaaf wanni ammaan tana gootan wanni isin dhaammadhu wanni isin kadhu maqaa Rabbiitii fi maqaa ergamaa Rabbiitii fi maqaa Oromootiin wanni isin kadhadhu waan arrabajan tokko walirratti hin bobba'inaa hadara ulfinaanin isin gaafadha ilmaan Oromoodhaa keessattuu TikTok kanarraa gartee gara daangaa keenyaa deebisa haasawni irratti kanuu deebi'u sa'a tanarraa qabee dhaamsa kana TikTok irrattis na dabarsa ilmaan Oromoo mara biraan ga'a
dirreen dhawaadha ilmaan afran qalloo bar caayaan qabanii bar mee magaalaan guddoon afran qalloo tabe yeroo wal arrabsinu yeroo wal koman yeroo gooroo oliitii fi gooroo gadiitti wal haman bakka san hin jirru amma bakka san hin jiru tanaafu arrabaas dhaabaa yaadni keessan nama qe'ee qabuutu laal kabaara dhumu keenya ka Soomaaliyaa keessaa buqqa'u keenya mootummaan qabnu imbaasiin achi jiru hadooddiin qabuuf Oromoodha. Addunyaa biyya lafaa tana keessatti yoo biitti takka namni biyya takka rakkoon takka nama tokkorra rakkoon takka geesse imbaasiin dhaqee bakka san dhaabbata. Nuti namni nuu dhaabbatu hin jiru. Gargaarsa rabbii tokkichaa qofa qabna. Walii keenya qabna. Tokkummaa keenya qabna. Kanaaf gamas deebisa. Yeroon halkanii guyyaa hidhannu amma qawween nama biraatiif halaal taate ta Oromoodhaaf haram taatu inuma hin jirtu. Waa'ee daangaadhaa khayruu Abiyyi fi Shimallis irra uummata karraan eeggatina. Isaantu biyya teenya daangaa keenya nuu kabachiisiseetanii hin eegina. Garuu ilmaan keessan ka waraana federaalaa keessa jiru. Kan gartee milishaa keessa jiru. Kan humna addaa keessa jiru. Dhaamsa kiyya kana naaf fudhu. Daangaan ati eeydu biyya dhabaa jirta. Gaafa gartee qaamni ati keessaa baate daangaa dhabee biyya dhabee qe'ee dhabe ati yoo maal ta'uu deemta. Tana sumaaf hin dhiisa. Yeroon hawaasa kee maddii dhaabbattu amma. Yeroon ummata kee cinaa dhaabbattu yeroon isaa ammaa jechuudha. Kara birootiin nuti duraanis nu qoqqoodan nuti wanni itti nu qoodaniif hin jiru waan waliin dhabne qabna malee wal dhaban qabna. Haati teenya takka abbaan keenya tokko amantiin adda nu baasuuf yaa'an nuti islaama kiristaana waaqeffataan waa lama qofa adda qabna. Wanni lamaan adda qabnu amantii fi jaartii qofa. Waa hunda waliin qabna. Amma dubbiin amantii fi jaartitti hin dhufne. Amantuma sanuu nama dachii qabuu irra geggeeffata jaartiillee nama dachii qabuutu irratti hora. Kana waan ta'eef yeroon ammaan tana kan haruma fedheen akka nuun qoqqoonne akka diinagdeedhaan haa qoodamu haa jara kana jala deemee waa bitamu sunis mariin ammarraa eegala ummanni gootanuu qaba arjaanuu qaba addunyaa tana keessatti warreen ammoo biyya Oromaa jirtan gaafa falmaan tun lafaa kaate ummata kana roga hundaanuu diinagdee fi yaadaa fi dippiloomaasii addunyaa sagalee ta'uudhaaf if qopheessaadhaan isiniin jaa warra biyya alaatiin. Warri diaspooraa jiru. Kana alammoo yeroon ilmi namaa hidhatu waa takkan sodaatina. Soomaaleen takka qawweenii kan Affaarinii kan Bilishaangulinii kan Amaarinii kan Tigreenii kan Karraayii kan Oromoo maalifi dachii teenya tana saamuu barbaadan. Umrii dheereeffachuuf akkuma warri TPLF Mallas Zeenaadha umrii dheereeffachuudhaaf dachii Oromoo guddoo dhiphisuu ni danda'ama. Nama hedduu xiqqeessuu ni danda'ama jeesan galmeen sanumaa gara gaggaluu jiraa jechuudha. Kanaaf ar'a dirree dhawaa fuudhanii namaa kennuudha jechuun akkamitti akka ilmi namaa gachiisee rafu naa galuu dide. Asirraa immoo waan biraa akkaan hin dhageenye rabbiin isin kadha ilmaan Oromoo mara islaama kiristaana waaqeffataa waliis hin tuqina yaanni keessan ka Facebook irratti TikTok irratti dabru karuma fedheenu waa'ee daangaa Oromoodhaatii fi waa'ee Oromiyaadhaa qofa. Yeroo gabaabatti Oromiyaa jala deebifnaa jechuudha duraanuu dachiin ta'e Oromooti Oromiyaa jala deebi dachii ilmaan afaan abona irratti bilbilina yaake. Kanuma dhaamsa kiyyaarraaf bilbilaan inni rakkanii bakka iyyuu nagaa ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa gariin nama ammaan tana gartee waa hedduu haasawa ummanni waliif gala maaliif qe'ee Tigreedhaa dhaqanii namni waan kana raawwan qe'ee Amaaraa dhaqanii raawwatan qe'ee Affaar qe'ee Somaalee dhaqanii raawwatan maali qe'ee teenya irratti roorroon dachaadhaa tanurra deemaa jirtu tun nutu ofirraa kaasaa yeroon qawwee bitannu amma. Itti ana muumicha ministeeraati Amaaraan hidhadhaa jeen anis tanaafin saba kiyyaan hidhadhaadhaa jeen hidhachuudha qabna nagayaan eegganna daangaa keenyaan eegganna kanuun loluun firraa loluu fidhanna kana jala mura ammoo isin abbootiin gadaadhaa hayyoonni Oromoodhaa ulamaa'iin qeesonni abbootiin amantii waaqeffataadhaa laalcha keessan gaafii barbaachisaa is gaafattan gaafadhaa. Yeroo gabaabatti wanni kun akka haqamu yeroo haqamuu baannaan rakkoo dhuftuuf gaafatama kana abbaa kennee fi abbaa fudhatee gaafatama nuti takka dachii namaa fudhanneen beeyi nama ajaa'ibsiisaa barka kennuus ha fudhatu sanoo qe'ee namarraa dhiichisu ha qe'ee isaarra dhiichisan karafoo haganumaan jechuu barbaada ulfadha taanii walit deebina arra sammuun tiyya nagaa nan qabdu wanni dogoggoree yoo jiraate yoon arraba kiyyaan kaniin gartee nama tuqu ta'e dhiifama naa godhaa rabbiif jecha kanumaan isiniin jaa tasgabbaayeetiin deebi'a.
tasgabaayetiin deebi'a dhiichisa achi keessatti wow dhiichisa achi keessatti dhiichifamu sallaaleetiin akkamitti dachii namaa fudhatee dhiichisa namni karaa qajimaatti butee tame galta jee gootummaan kalee ni jirti jiin gootummaan kaleedhaan ni jirti sigalee tamadaafa huccuun cufne san ni qabna abbootii fincaan saniin horamne madaafa huccuun cufame san anaaf ummanni Oromoodha yeroon teenyu umiti dhiiraa dubartiidhaan yeroon hidhannu amma ulfadha nagarra jiraadha walit deebina